tetap. Lalu terbaca kitab berresu kan serat itu buat ala sosial media terhala bakat tuh bahala hawasa kena terba. Goda Finfinnee otoo isaa jala waliin seeniin gubbarraa kan seene jira mata dureen kitaaba keenya. Mata dureen kitaabicha akkasii jechuudha. Doktor koi gaafa abdii qawweessa karaa baateen yaman. No gaafa anduru deemu Abdul Qawiin kun hin jiru macarra sharra mootu gaafa Abdul Qawii bira taraa lammaffaa moo sadaffaa akkas gaafa deemu dhibbumata akka birrii Itoophiyaa yookiin ishii keessaa qabaatte isii fudhatanii haga Hararti geessan. Kun hin jiru bar duraan gaafa nu dura deemnu Suudii. Karaa Harar karaa Hudaydaa kanaan qonnuma keessa gisee shortaan salaattu achi fiideetiin asfaaltii gurraacha qaxxaamurtee kayamanii daalacha jala teettee gisee shortaan Suudii salaatatti seentu asfaaltii gurraacha Suudii seentee diizaan kana dinnichaa keessa ciifteetiin deemta. Khalaas dubbiin dhumte jina gaan seente. Lafti raasa karaa Harar karaa Hudaydaa kanaan lafti raasa diriiradha. Okay. Cak gaarii hamaan amma namni keessa deemu kun hin jiru. Gaarii kamis dhiyoo kana kaachiin axxiriin ijaaramnaan Oromoo waan dadhabden qabdu miti asiin dallaalli karaa baafatee gaara kana nama of eegalee duraan. Okay duraan gaara san keessa namni hin deemu kana namni deemuu hin danda'u jaaliin lafuma diriirtuu qofaatti aran jedhu. Bar duraan baararraa buutee sirii si hima warri Suudii deemetu kun yoo si himu akkuma baararraa buutee xiqqashoo achi fiidee siin jedhan ka warra deeme sitti hima beek odeeffannoo ati haaraa dhuftee dhedeeffatame akkuma asfaaltii baararraa buutee jette fuula duratti achi ofiidee asfaaltii gurraacha tokkotti dhuftaa siin jedhan. Eshi akkana wal mirga garagaluu dhiiftee bitama baara gubbarra gasaggastaa siin jedhan. Akkumaas dhaaba maatii akkuma. Baara kanarra deemtu qaryaa wayiitti dhuftaa itti gorteetuma nyaata kadhattaa siin jedhan. Waan ati barbaadde qixxaa kana minaaminii kana sii kennanii hin nyaattaa motora makiinaa kana kadhataatuma deemtaa waluma jalaa fuudhanii uduudhaan si baasanii karaa siin jedhan sun karaa Hudaydaati karaa asiin karaa diizaan kan. Akkasuma namaa godhan jechuun namni illee gisee adeechile. Akkuma jalli siin jiru sun. Amma hin jiru amma maali miilan fiiguu miti baara kee gubbas eeganii tiriin hawaalaa si buusan natti fakkaate. Amma akkasii nama buusanii. Amma abbaa rabbii laaffisee malee yookaan birrii guddaa hin qabaatin Suudii deemuun ulfaatana fakkaata. Garuu an ijoollee baay'ee harka dhiyeenya kana ijoolluma Oromoo gaara keessa hidhatanii hidhannoo guutuu qaban. Akkuma ijoollee woboo gaara keessaa loltu sana. Isaa akkasii meeshaa fida. Sun amma malee dur wanni akkasii jiru. Akkuma nama sigaaraa bitatuuf hollaa bituu kana suuqirraa bitta kaayamanii. Afanii. Normaala jechuudha. Namuma qafiiraa dhaqee timaatima bitu afi biyya maritti. Akkuma timaatimii kanatti afanii bira ta'an dinnichaa kanatti. Rasaasaa fi haadimeen. Taa'ee masii gurguran. Yamanii wallaa akkasi kun akkuma maanka fi meeshaa kushiinaa mana keessaa afanii bira ta'an kun argite. Akkanuma shugguxii kana kilaashii kana waan ati barbaaddu hunda afanii bira ta'anii gurguran yaman kanatti. Naggadaa ajaa'ibaa. Biyya seen jalaasa naggada akkasii sadee galu dhugatte. Namni sibiila gowwaa namni wal fixa. Itoophiyaan gowwaadha osoo akkasii eeyyama kennanii fi wal fixxe. Yamanii kun hundi hidhannoo ni qabdi yoo waltuuti namuu nagayumaan jiraata. Takka baabireen waa miti nooro. Hundi yoo hidhannoo qabaate namni waliin tuquba. Wal kabaja Ameerikaas akkasii bara. Namuu hidhannoo qaba. Amma isa milishaa jinjaan maarra yankara osoo Itoophiyaatti waan akkasii eeyyamanii gisee inni dhufee guyyaa tokko si jedharee guyyaa lammataa itti deebi'e mataa dhoofteettiniin si dafaalle. Tapham beekuu namni gise mani dhufee barri isitti hankaakka wajji halqajeelee argite mana jala dhaabattee asumaan itti galchita. Karaa baaraa qajeelta san booda. Nagaa. Milishaan biraa sanirraa fakkeenya warra biraan dararuu jechuudha. Nama biraan dararu. Kanaaf Itoophiyaatti wanni hidhannoo dhoogganiif laraa taachoo ufiif jecha warri aangoo qabu.
Angoo isaanii jechuudha. Aangoo akka fedhanitti uummata harka duwwaa jiru kana akka hoolatitti olii ga'oofuuf. Malee silaa namni hundi hidhatee mootummaanis akkasitti xarraqa ittiin jooyta. Silaa hawaasni wal kabajaa kaadiree fi milishaa hattuu poolisii hattuu ofirraa dhooga uummanni. Uummanni firraa dhooga. Naamusa qabsiisee. Garuu biyya keenyatti rakkoo maali namni naamusa hin beeku walumaa galaa. Qaamni mootummaa biyya bulchus ka buluuf ka bulchullee naamusa hin beeku. Laama biyya kana fakkeenyaaf biyyi kun amma biyya badaadhami. Waan si ajaa'ibu waan itti badooma qabantu jira waan itti gaariitu jira. Fakkeenyaaf amma biyya kana kirishboo hin jiru raddaatiin hin jiru. Hin jiru. Konkolaataa feetee qabaatte bakka deemuu jedhan san ofii sii kennan. Ati marimakee oliiga ooftaa hisaaba sharafatanii baay'ee. Wal duubaa walii kakkannaas kannanii yor. Walitti qabanii si kennan. Itoophiyaatti raddaatiin walitti si qabuu hin danda'u. Dhuga. Raddaatuma qoocee dhawan. Makiinuma xiqqoo akka san keessatti. Kanaaf mirga namaan dhiiban mirga ofii isaanii takka dabarsanii kennan. Abada. Ka Itoophiyaan akkasii miti. Sababa sablammoonni Itoophiyaa Oromoos dabalatee Amaarri Tigreen Guraagan every single person Itoophiyaan Amma fakkeenyaaf mirga ofillee hin beektu dirqama ofillee hin beektu. Mirga ofillee eeguun beekan kana mallee hin eegan. Amma asuma ofillee kana bar gidee mata akka teettu bar nama dirqaman akka waan nama saraatanyaatti qaxaratee osoo daanda'ame waan ofii inni fedhu qofa akka ati haasoftu barbaadu jira si galee. Wallahi dhugaa. Osoo danda'ame. Odoo danda'ameefi. That's true. Machaalno. Biyya teenya qofa keessaa bar kan takkaa namni nama dhahee hin beekne saraatanyaa isaa dha'uudhaan dura nama dha'uu eegu. This is Africa. Africa is not democracy. Mahayyim is biyyanii ni bar. San qofaa ammas ka biyya teenyaa waan hin ajaa'ibu keessaa tokko ture. Wallahi rakkoo guddoo jira bar biyya teenya sana. Fakkeenyaaf amma bakka akka naggadaa biyya tanatti kastamara jechuun kabajaa qaba. Amarilleen bar እንትን እንግዳ ንጉስ ነው ወይስ ከስተመር ወደዛው ወደ ፓሲፊክ ኦሽን ነው እዛው ወስጄ እኔ ላይ ነው ናኦሚ እኔ ላይ ነው ድራማ መሰለው ታያለሁ ጋዲሚ ሰላም አትቀጣም ነው አሸነፍ ሞዴጅን እንርካበይ جنة قوي مباركات إنه مواتة بيتاتي كم مسكين ما نقول يدو وان سبوا صوتو ناو مه كماري بشامبا دافع في دندايم هويا والله العظيم تبى تقول موانة تبى سكال تبى نكيسا sorry قوي حكومتي منصور كماري بشامبا نبي مجاهنا منصور ميتي كم كانوا دابا تتو كمالي okay تبى ميكا موات تبى سكال تبى سكال مباركات تبى رقمة Rugara Mubarak best of series di Bonan to Kurakave. Gerda Mubarak. Ujole moditara Mubarak kota nanti main amano anu Gurbakan. Wallahi best of series di taban kono asitim baresina ini so badara. Best of series di taban ne wal abadu biga fatula. Biyat dia biyat Mubarak biyat terraga falta. La rafuta wallahi la tanna mota gafa shetan itke gafa sanan tuma. Koi akka mukaram man tabannes warra biyyaa kana Mubarak. Jarri amma maal ol gooti beektaa asli. Qixaat ma fadhe haa ta'u kuma kudhaniin taphatan abbaa moo birriidhaan achi walii galcha. Bizinesa bareedaa harkuma. Nus taphatatu. Yaa santa wadda argate. Kale dolar dhibba na nyaanne kun amma mana waan bahu dhabee ta'aar. Eenyu si nyaate? Doktor dolar dhibbi tokko ida kabajaa mana naa geera wallahi. Dolar dhibba tokko. Minaati kuma kuranii haasofta dolara dhibba na nyaate. Ani garuu nama dhabe fira dhabe malee osoo mooyadhe silkii kuma dhibba sadii shantama Itoophiyaa asin naa fiduuf ture. Mubaayira. Silkii kuma dhibba sadii silkii akka bisa? Wanno kuma meeqa ta'a wanno enu Fai altrada per Itoophiyaatti kuma dhibba sadii yoo leeboleessu altrada. Altiraan meeqa dooraadhaan? Marka tokkummaa koo markaanii mucaanna kadhattee rabbii jedhiiti ammoo hojiin jira doktora walitti nan buusinii kunoo sagalee siisinii bana. Marka nyaanne. Laala walitti nan buusinii jette amma qaxaroon keenya amman dawwalaaf sila walitti nan buusin jette. Wallahi nan fidetteetti amma qaxaroon hin da'umsi biratan nyaadha utuu ijji kee argu. Alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor Bilaa Ibira jira markaa kun hafi dikotti jabaadha. Kun ilaalu na kadhattee wallahi sagalee lamaan kunoo. Mulageti sagalee indiyaa naaf fideef naan jette. Wallahi kunoo deeqaa tokko
sagalee see jechuudha rabbii jedhi nan fidaa amma nan rafa booddee si fidette aliima si eegaan jira marqatti amma qalbii qixaatiin beeku marqa arsii nyaachuun barbaada Allah mardi sitti haa ta'u mubaarak musamma birrii fidhite beriin keessa dasalamee si doktor inan qate birichi walan qate bannaati tu marqichi afeennaan biriinaa dabalte gaariidha beriin inan qate lamaara geessitu please an baankii dhaquun ati saraatanyaa abbaa keetiin aseetaa sittaa'e jajjirtu anasii baankii dhaquurra atumti adamti achitti manatti geessuu wayyeedhe dari isiin kalasa shakkalate guutuusi kashiin fudherta shakkaltetta waan shakkalii naa mida dabbaa koo maaliif makiinaa diimtuu naa kennan ammoo sootaar hawaalaa barbaadee dhaqee geesse kennurra atachumaan dhaq goote yoo kennite wayyeedhe dari walaa mubaarak haraama rabbi nu bira sodaadhu akkanatti birriin akka ta'ina la wallahi birrii barbaadaa sumaruma ishii kuma shan yookiin haliqeessi akkan nagaan buu yookiin immoo birriin jiqaxaa kana booddu odaafooniin kiyyan dalagu maan nagachire liqeeffatama qaba bidii shaayii bandanuu qaba haala faaxa'iin guttuun jiru kanatu yuutuubii akka gaariitti dalagaa fi jirtu haala seenaa wajjin dalagaa jiranii bar maatis ne gada jawaa baasaa tachi yuutuubii irratti argeeman jawaa baasaa tachi isii bakka hundaan hordoftaa'edhaan wallahi yuutuubii irraa argeera jawaa ay hordofuma qabnallee gurbaan sodaatu kuma dhibba sagal galatooma maa inni jedhaman kuma dhibba sagal naan jennaan edaa fooloodhaayi waa kuma dhibba sagal hin galle habibi kuma dhibba lamaan si hafe fooloo godha jedhi la kuno ani ko erga silaa barreessu ijoolleen maal hin jedhaa jira no Kongra. doktor sitti mul'atu ati gadilaa ibile jettu Kongra harkaa jira na harka kongra. sitti mul'atu doktor maal argite qaqqabi ilaali fadhiilo Mee qoya sinillala. aboo nama dhibba lamaa hafe fooloo godha Nama tokko qofa nama dhibba lamaa hafe dhugaafeet. namni dhibbi lama mee fooloo hasu dhimmaan isaati obboleessa keessani gattuqaa fooloo godhaa innaan irraa ba'u kuma dhibba sagalatu mubaarakii fi isinitti mul'atu la mubaarak illee waan akkana godhee ulaaluuf itti kutaa shaniin baranne Dhugattiin gaabar